chaanaalii keenya har'a sagantaanis qabannee si dhiyaanna appilikeeshinii Fiyaas jedhamu irratti onlaayin biizineesii namoonni baay'een dalagaa irra jiran irratti haala reejistirii ittiin goonu irraa eegalee hanga qarshii keenya gara baankii keenyatti withdraw goonu irratti namoonni baay'een akka isin dhiyeessinu waan nu gaafataniif isin dhiyeessinaa nu hordofaa. Kanaaf jalqaba telegiraama seennee liinkii nu affeerame banna jechuudha. Liinkii fakkeenyaaf liinkiin nu affeerame nama fi liinkiin affeerame maqaa namicha na affeeree irratti liinkii kana kilikii godhaa jechuudha. Liinkii kana kilik godhaa. Browse godhee banaa jechuudha bilbilli koo. Gaafa inni browse godhee gale bane jalqaba irratti as bilbila kiyya 0 dhiiseet 9 irraa ka'ee guutaa 9 11 91 69 92. Achiin asitti verification koodii lakkoofsa 3 yeroo baay'ee verification error gaaf nuun jedhe isa kana tuqnee jijjiirra verification lakkoofsa isaa. Kanaaf asitti maal goona verificationii BNH galchina as ka barreeffame kana liinkii irra darbina paaswordii ka barbaanne galchina jechuudha. Asitti paaswordii gaafa si galchin ka dagachuu hin qabne ta'uu qaba. Ka dagatuu hin qabne ta'uu qaba. Asitti 11 register jedha. Register successfully jedhee saniin booda loogiinii seennaa jechuudha. Loogiinii kanaaf gaan seennu 9 11 91 69 92 asitti paaswordii keenya galchina 91 69 92 jennee paaswordii keenya dijiitii feene godhuu dandeenya. Sign in jennaa jechuudha. Sign in godheen booda garam deemna maayinii seenneet baalaansii nu kennu maayinii irratti baalaansii keenya reejistirii gochuu qofaaf qarshii 50 nu kenna 50 san booda taaskii keenya VIP 0 irra ta'aneet taaskii keenya dalagnaa jechuudha. As VIP 0 irra jira qarshii initial investment keenya waan hin kafalleef get task jennee qarshii 16 dalannaa jechuudha. Taaksii 3tu dalaga receive nuun jedha isa kana 3 isaatu dalaga click goona qarshii 15 dalagaa jechuudha. 3 nu dirqama receive goona guyyaa guyyaadhaan seenanii taaskii kana dalaguun dirqama ta'a jechuudha. Saniin booda duubatti deebi'ee maal godhaa maayinii kilikii godhaa jechuudha. Maayinii kilikii godhaa maayinii amma baalaansiin kiyya meeqa 65 jechuudha. 65 gaaf ta'e amma maal godhaa guyyaa guyyaan dalagaa jechuudha. Kanaafuu amma maal goon inni itti aanu maali riichaarji baalaansii keenya riichaarjii gochuu barbaanna. Riichaarjii gaaf gochuu barbaanne birrii 1000 kafallee haala baalaansii keenya ittiin wanna jennu jechuudha. Amma gaaf asitti riichaarji IP isa kana riichaarji VIP jedhu kilikii goonaa jechuudha. Gaaf kana maal godhaa qarshii bitachuu barbaannu VIP livilii nu bu'aasa. Isa kana amma 0 irra jirra. Kana maal goon 1000 1003 1006 1010 isa amma barbaannu fakkeenyaaf amma level 1 bitachuu barbaada. Kanaafuu level 1 kanarratti kilikii godheet as drag godhee pay godhaa jechuudha. Insufficient naan jedha baalaansiin kiyya gabaan hin taaneef pay 1 asitti pay 1 jirti. Pay 1 kana kilikii godhaa jechuudha. Gaaf pay 1 kilikii godhe maal godhaa gara telegiraama ajentoota qarshii irratti kafaluu nu fudhata jechuudha. Gaaf kana maal godhaa kunniin amma ajentoota asitti ajentoota kanneen jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf as miiswiis jedha asitti gaaf tanatun ajentii jijjiiruu dandeenya. Ajentii onlaayinii jiran haala kanaan barbaanneet irra kafallaa jechuudha. Amma jijjiiramee yabanaa jedha akkasumaan jijjiiraa duuba deebi'aa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kana booda immoo maal goona amma eelaa 75 ka jedhu kanarratti send message jedha jechuudha. Gaaf kana gara telegiraamii na fudhata. Gara telegiraamii na fudhachuu jira. Telegiraam chaanaalii irratti laastiin jedheet na fudhata. Asin maal jenna isa kanarratti I want
to upgrade my VIP jennee barreessinaani. My VIP jedhee barreessaa fi gaaf kana akkaawuntii naaf ergaa jechuudha. Akkaawuntii naaf ergaa. Akkaawuntii kan inni na erga irratti moobaayil baankiidhaan qarshii kafalaa fi jechuudha. Akkuma qarshii kafalee ka'eet iskiriinshuutii godhee ergaa fi jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf tana dura akka kafaleeru iskiriinshuutii godheet erguu fi danda'a jechuudha maqaa isaa. Kun gaanoodha. Kana konnekshinii biizii waan ta'aniif haala kanaan erga. Saniin booda iskiriinshuutii gooneet lakkoofsan irratti isaanii erginaa jechuudha. Itti aanee immoo maali? Eegannoo gooneen booda akkaawuntii keenya irra seenneet fakkeenyaaf baalaansii akkamii withdraw goona haala jedhu ilaallaa jechuudha. Isa dura garuu baalaansii san ilaaluun duratti asitti maayinii irratti gaafa IP namichi nu irratti kafallee sa'aatii muraasa booda dannuun jedha. Asirratti konneeshiniidhaan rifamoodee gaaf dannuun jedhe qarshiin keenya ni dabalaa jechuudha. Kanaafuu amma akkaawuntii kiyya qarshii irra dalageerra jiru seenaa konfirmii jedha. Konfirmii jedhee eegan booda maayinii seeneet baalaansii kiyya ilaalaa jechuudha. Baalaansii gaaf ilaale konneeshiniidha. Konneeshiniidha waan ta'eef nu hordofaa waliin. Amma kun kiyya amma baalaansiin jiru 300,000 VIP siriidha waan ta'eef jechuudha. Asitti maal goona? Amma wanti isin hubachuu qabdan gaafa namichi isin ajantiin irra kafaltan dan isiniin jedhe maal gootanii asirratti hanga madaladan 1,000 yoo kafaltan 1,000 asitti dabala. Saniin booda riichaarji ammallee irra deebitanii maal gootanii riichaarji VIP jettanii isteepirii fi riichaarji VIP jettaniit IPv1 tuttaniit pay jettanii jechuudha. Saniin booda successfully pay jedheet saniin booda guyyaatti qarshii 24 level 1 yoo ta'e 24 dalaguu dandeettu haala sanii itti fufta. Withdraw gochuu barbaanne haala jedhu ilaalla. Withdraw gochuu barbaanne maal goona? As withdraw batanii kana tunnaa jechuudha. Withdraw batanii baalaansiin keenya gaaf 200 ol ta'e VIP 1 kuma kafal withdraw gochuu dandeenya. Withdraw batanii kana tunnaa haala kanaan nu dhufa. Haala kanaan yoo gaaf nu dhufe as tuqna. Isa kana bank kaardii goona. Payment term bank kaardii gooneet asin maal goona? Cash withdrawal akkaawuntii kilikii goona jechuudha. Yeroo jalqabaa guuttan hedduun kunniin hin guutamu. Kana guuttan akkaawuntii keessan maqaa keessan akkaawuntii irra jiru saniin booda asirratti immoo isa kanarratti kilikii gootanii baankii filattanii jechuudha. Baankii eega filattaniin booda koomershaal baankii fayyadamtoota koomershaal baankii fayyadamtanii koonfirmii jettuu jechuudha. Saniin booda moodifaayi jettanii baatu asiin saksesiniin jedha asiin duuba deebituu jechuudha. Asiin gaaf duuba deebitan amma maali baalaansiin kiyya 300,000 asirraa withdraw gochuu danda'a jechuudha. Asiin maal godhaa? Asitti qarshii koo galcha haga barbaadu 300,000 saniin booda 300,000 saniin booda paaswordii galchaa jechuudha. Paaswordii galcheen booda maal godhaa? Paaswordii galchee raayit godhee saniin booda maal godhaa? As withdraw hin jira. Maal godhaa asitti 300,000 withdraw jedhaa jechuudha. Baalaansii kiyya 1,311 gaaf withdraw jedha successfully withdraw naan jedhaa jechuudha. Successfully application withdraw jedha. Kanaafuu amma baalaansii kiyya yoo ilaaltan qarshii
11 fi saantima 32 ta'ee haala kanaan withdraw godhantu guyyaa sa'aatii 72 keessatti gara akkaawuntii keessanii dhufaa jechuudha. Na hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha.